Ashama akkam jirtu kabajamtoota maatii Yookoo Dooktar miidhaa tamboo xuuxuun yookaan aarsuun qabu waliin ilaalla. Kanneen maatiin ta'in jirtan chaanaalii Yookoo Dooktar subscribe, like gochuun yaada qabdan karaa komentiin hungahuun maatii ta'a. Akkasumas gaaffii fayyaa qabdan kamiifuu 724 irratti bilbiluun dooktara keessan waliin mari'adhaa. Hanga xumuraatti akkan waliin turtan gamanumaan isin affeerra. Miidhaa tamboo xuuxuu yookaan aarsuu. Tamboo xuuxuun qaamota yookaan orgaanota keenya hundaa miidhuu danda'a. Dhukkuboota garaagaraafis nama saaxila. Walumaa galatti tamboo aarsuun fayyaa keenya irratti miidhaa guddaa fiduun du'aaf nu saaxila. Tamboo xuuxuu dhiisuun dhukkuboota isa waliin wal qabatan irraa akka baraaramnuu fi umuriin jireenya keenyaas akka dheeratu gochuu danda'a. Kabajamtoota hordoftoota keenyaa miidhaa tamboo xuuxuun geessisu keessaa mee tokko tokko haa ilaallu. Carraa dhukkuba hidda dhiiga onnee yookaan dhukkuba onnee akka tasaa dachaa 2 hanga 4 ol kaasa. Carraa strookii yookaan dhiigni sammuu keessatti jiguu yookiin immoo hiddi dhiiga sammuu keessa jiru cufamuu dachaa 2 hanga 4 dabala. Carraa kaansarii sombaatiin qabamuu dachaa 25 dabala. Hiddi dhiigaa akka dhiphatuu fi jabaatu gochuun dhahannaan onnee fi dhiibbaan dhiigaa akka ol ka'u gochuu danda'a. Carraa dhiiga hidda dhiigaa keessatti ittisuu ni dabala. Kun ammoo carraa dhiigni sammuu fi miila keenya keessatti itituu ol kaasa. Tamboo xuuxuun yookaan aarsuun nama dhukkuba asmii qabu irratti dhukkubni kun akka itti ka'uu fi yoo itti ka'ee jiraates akka itti cimu gochuu danda'a. Dhukkuba sombaa ujummoo qilleensaa fi qaama sombaa miidhuu qabamuu fi sababa dhukkuba kanaan du'uun dachaa 12 hanga 13 dabala. Dhukkuba sokkaaraa gosa lammataa yookaan type 2 DMT'n qabamuun warra hin xuuxneen wal bira qabamee yoo ilaalamu kanneen tamboo xuuxan irratti carraan dhukkuba kanaan qabamuu dhibbeentaa 30 hanga 40 ni dabala. Tamboo xuuxuun yookaan aarsuun kaansarii garaagaraa kanneen akka kaansarii afuuffee fincaanii, kaansarii dhiigaa, kaansarii fiixee yookaan ulaa gadameessaa, kaansarii mar'ummaan guddaa, kaansarii ujummoo nyaata afaanii hanga garaachaa gadi dabarsu yookaan isoofagas, kaansarii kalee, kaansarii tiruu, kaansarii qaamota keessa afaan keenyaa fi kokkee irraa ka'an, kaansarii rajiijii, kaansarii garaachaa fi kaansarii ujummoo qilleensaatiin qabamuu fi sababa kaansarii kanneeniitiin lubbuu dhabuu yookaan du'uun haalaan ni dabala. Tamboo xuuxuun yookaan aarsuun dubartiin tokko ulfaa'uuf akka yeroo dheeraa itti fudhatuu fi yoo ulfooftes otoo yeroon hin gahiin ciniinsuun akka jalqabuu fi daa'imni otoo yeroon hin gahiin akka dhalatu, daa'ima lubbuun hin jirre akka deessu, daa'ima ulfaatina xiqqaa qabu akka deessu, carraa daa'imni dhalate tasa du'uu, carraa nama irraa bahuu fi carraa ulfa gadameessaa alatti ulfaa'uu ni dabala. Tamboo aarsuun yookaan xuuxuun jabina lafee, fayyummaa ilkaanii fi erga keenya irratti miidhaa ni qabaata. Dandeettii qaamni keenya dhukkuba ittisuus ni dadhabsiisa. Moora ijaafis carraa saaxilamuu ni dabala. Akkasumas qaama ija keenyaa keessaa reetinaa jedhamu irratti miidhaa guddaa fiduu danda'a. Tamboo xuuxuu dhaabuun yookaan addaan kutuun waggaa jalqabaa addaan kunne keessatti carraa dhukkuba onnee akka tasaa fi dhukkuboota sirna marsaa dhiigaatiin yookaan cardiovascular disease qabamuun haalaan xiqqeessa. Tamboo xuuxuu dhaabnee waggaa 2 hanga 5 keessatti carraa strook yookaan dhiigni sammuu keessatti jiguu yookaan hiddi dhiiga sammuu keessa jiru cufamuu kan nama tamboo hin aarsineen qixatti deebi'a. Tamboo yookaan sigaaraa xuuxuu dhaabnee yookaan addaan kunnee waggaa 5 keessatti carraa kaansarii afuuffee fincaanii, kaansarii qaamota keessa afaan keenyaa irraa ka'anii fi kaansarii ujummoo nyaata afaanii hanga garaachaa gadi dabarsu yookaan isoofagas walakkaadhaan gadi bu'a. Waggoota 10f yoo tamboo xuuxuu dhiisne carraa kaansarii sombaatiin qabamuu walakkaadhaan gadi buusa. Maddi keenya marsariitii fayyaaneet irraati. Kabajamtoota maatii Yookoo Dooktar waan waliin turtaniif galata guddaa qabdu. Egaa har'aaf qabannee kan isiniif dhiyaanne kana fakkaata ture. Gaaffii waa'ee fayyaa qabdan kamiifuu dooktara mariisuu yoo barbaaddan 724 irratti nuuf bilbilaa. Kan isin waliin ture Andaraartuu Bushaati. Qophii biraan hanga wal arginutti bakka jirtanitti fayyaa ta'a.